Asiin deemee sanarraa immoo baatee gara biyyaa galtee miirri yeroo sana ture haalli yeroo sana mana sana keessatti illee ture maal ture maal fakkaata mee mudannoowwan achi keessatti illee ture daawwattoota keenya gamanumaan gabaabsiitii yaada ijoodha jettu nuuf kaa'i. Mee haalli achi keessa ture maal fakkaata mana hidhaa keessaa yaa'u manni hidhaa hin ulfaata isa kana keessatti immoo achi keessatti wanti jiru. Kanatillee natti illee himne tarii jiraachuu danda'a. Kanan immoo hin beeknes jiraachuu danda'a. Achi keessatti yaa walumaan turre garuu waliin arginu. Lafa isheen jirtu illee ani hin beeku. Isheenis lafaan jiru hin beektu. Garuu immoo haalattiin na beektu illee yoo qabaatte yeroo achi keessa turteetti. Maaltu illee akka ture mee gamanumaan nuuf dubbadhu maaltu jira? Yoo egaa jireenya mana hidhaa jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif injira miti lafa du'aatti waan duutee kaatee ifa wayii argitu namatti fakkaata yeroo achi keessaa ba'anii dhuguma akkasittiin furadha. Yoo maaliif yeroo achi keessa turtetti waan deebitee gadi baatee ifa argitu sittiin fakkaatu. Yoo garuu jireenya achi keessatti dabarsee chaalenjiin ulfaataa ta'us waaqayyo gaariidha. Darbeera guyyaan suni. Dhugaadhaaf yoo ta'e guyyaa afurii sana iddoo guyyaa afur ture achiitu baay'ee ulfaachaa ture. Achi keessatti mudannoon hin daganne yoo nyaata hin beektaa akkuma ati argite kan itti isaan namaa fidanii kaartooniidha. Nyaata sana ilaalee dhugumaan hindee akkas kana nyaadhe maaliif balaaxaa sana hin beektu namoonni baay'een keessanii gogaadha. Qoonqoo gassii darboota hin ta'in ilkaan humtiyyuu dandeessiin alalfatu. Balaaxaa sana naaf iddee bishaanii fi akkasuma muuzii wajjin jechuudha. Bishaan sana akkuma dhaqee ol seeneen burcuqqoo pilaastikii sana already hin beekta jedhee yaada. Pilaastikii sanatti naa buustee si biratti hin buusanii bakkee biraatti buusanii fidu. Bishaan kana na shakkee dhuguu shakkeen maalitti naqxee wayitti naqxee naaf iddee mi'aamna kan jedhu dhuguu shakkeen akka yaada kiyyaatti utuu naaf jijjiirtee gaarii ture garuu naaf jijjiiruu hin dandeenye bishaan hin dheebodhee naa jijjiiriin jedheen achumarraan hin jijjiiramu kana dhugii naan jette bishaan sana baay'ee dheebuurraa kan ka'e bakka ittiin ture yoo na ajjeeses na ajjeesu jedhee bishaan sana fuudhee dhuge sa'aatiin nyaataa gaafa ga'u nyaata sana egaa balaaxaa sanaa fi ruuzii goggogaa namna waan akkasii kana fidanii. Harrabnillee midhaanillee keessi kiyyas fedhaa hin jiru. Otuma fedheeyyuu waan balaaxaa sana nyaadhu natti fakkaatu. Maaliif baay'ee gogaa ture. Balaaxaa sana already baay'een jaalladha dugda duubatti. Yaani ofuma kiyyaa gaafa hojjedhus gaafa bakkeerraa bitadhus. Garuu achi keessatti immoo nyaatumti ati bakkeetti jaallattullee hagam akka si jibbisiisu hagam akka injira miti si cufu. Isa kanaan achi keessatti indee kana nyaadhee akkamittiin taa'a jedhee hin nyaanne ture gaafa sanas. Guyyaa tokko booddee immoo akka carraa ta'ee caammaa kee tokko namni kan ture akka teechitti hidhamtee jirtu hin beeku. Dhugaadhaaf yoo ta'e gaaficha na gaggeessite waan deebitee galtee wayii natti fakkaata. Garuu deebitee galtee gaafa lammaffaadha akka dubbattutti kanatti qabamte. Ani shinti beetii nageessaa jirti. Caammaa kee ilaala jedhee tokko asiin na qabee tokko asiin na qabdee jirti. Lama ta'anii na qabanii jiru. Daariktii fuuldura kee malee asiifachi jallattee ilaalii naan jedhanii. Achiin caammaa sana shakkee. Indee galoon isa sitti hidhamee jira jedhee shakkee. Caammaa sana gaafa ilaalu seeraan natti hin mul'anne maaliif anillee miiran ittiin dhaabadhee hubadhee ilaalu waan hin qabaanneef jechuudha. Gaafanii caammaa sana ilaaluudhaaf ammas xiqqoo shakkas jedhu morma kiyyaa na dha'uudhaan natti kaate. Achumaan booddeetittiin sodaadheedhuman shinti beetii sana dhaqee ammas gaafa gad deebi'u gaafa ilaalu caammaan sun kiisiidhaan waan hidhamee jiru natti fakkaata. Caammaan sun adiidhuma. Kan keessaa ta'u kan nama biraas haa ta'u addallee otoo hin baafatiin achiitii ba'ee bakka sanaati jechuudha. Guyyaa lama sababii caammaa sanaatti kan dhahamee oolee. Mudannoon keessumatti bakka guyyaa afuritti qabu keessumatti immoo bakka ciisaati.
bakka ciisaa sana gaa hin beektaa yoo jireenya achi keessatti dabarsee dhugaadhaaf yoo ta'e isheen guyyaa afurii sun waa waggaa afurii wayii natti fakkaatti. Lafa gogaa laficharra waan jirus argiteetta. Kaameraan akka kanatti jira. Shamishii tokko yaani uffanni kiyya normaaliidhuma. Shamishii adii wayiin qaba. Shamishii sana ofirraa baaseen baay'ee taa'uu waan hin dandeenyee fi firaashiin illee hin jiru poolis isteeshinii dhagaa lafti suni. Fuula kiyyarra buusee lafuma gogaadha waan ta'eedhaa fi ani xiqqoo akkasuma ol galagaleen hirkadhee lafuma hin ciisee harka kiyya jala kaawwadhee achumaan dhufteetii balbala natti qosoqqostee ija keetti marachuun hin danda'amu naan jette. Akkasumas immoo daariktii kaameraan gara si ilaalutti malee iji kee laazim dirqama kaameraan si arguu qabaa naan jette. Achumaan booddeetitti baay'ee natti dhaga'ame yoo hin jira gadduma keessa hin jira si yeroo sanatti haa ta'u dirqama waan ta'eetiif aaree rafuu sana dhiisuuf hirribni na qabee jira. Akka ittiin rafu hin qabu. Dhalli namaa lafa gogaarraa dhugaadhaaf yoo ta'e garuu waan hundumaa arguun gaariidha. Argeen jira achi keessatti gaafa ani uummataa fuula kiyya uffadhe malee hirribni hin qabu. Normaaliidhuma gaafa rafuuyyuuti. Yoo achi keessatti immoo lafuma gogaa sanarratti mataa kiyyarra gaafa buufachuuf jedhu na diddee namiliin intini goondaa ishii xixiqqoo jechuudha. Ishiin lafa yaati. Yoon afaan kiyyatti namni jedhee sodaadha. Intini sun jechuudha kan lafa yaatu sun. Mitittiin afaan kiyyatti namni yoon otoo murrafe jedhee sababii kanaaf kursitti ishiin tokko tas jira. Ishiin akka kanatti intini kiyya kana hirkisee miilli kiyyaan immoo akka kanatti intini jedhee guyyaa afur akka kanatti ture seenaa hin dagatamnedha kan guyyaa afurii suni. Waggaa achi keessatti waaqayyo gaariidha. Galata waaqayyo achi keessaas ba'ee isa sana keessatti hagas hin miidhamne hagaddoo guyyaa afurii sana yaa ta'u mana hidhaa yaa ta'u malee akka haga kanaatti dararriin dhala namaatiif godhamu hagas hin ulfaatu. Achi keessatti shaaworii galtaan hin jiru. Uffata jijjiirrattaan hin jiru. Egaa walumaa gala seenaa mana hidhaa isheen guyyaa afurii sun akkas turtee dhala namaa namadha jedhamee illee ilaalamu namni otoo shaaworiin galiin otoo uffata hin jijjiirratiin otoo waan irra ciisuun qabaatiin guyyaa afur yoo haa ta'u achi keessatti waaqayyo nu gargaaree achi keessa guyyaa afurii turee ba'ee iddoo sanatti haga kana yoo lafti ciisan illee hin jira. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e iddoo ija tokko waan ta'e hidhame sanatti haga tokko jijjiiramni hin jira isa sanarra jechuu barbaadeen. Isheen guyyaa afurii anaaf seenaadha siin jechuu barbaadeen. Ayyee haa ta'u jireenya namaa keessatti haala namaa mul'ata. Jireenya kana keessatti immoo ta'ii sun daba gooteen kan dhufee ta'edhamoo isa sana dura haalli kee waan beekuu fi tarii ani si wajjin jiraachuun kiyyaa isa kanarraa beekuu hin dandeenye. Anillee boodarra dhufuun kiyyaa isa kanaatti hin beekne. Isa kana dura tarii gaafa achi keessatti illee wanti isaan siin jedhanii fi wanta ati goote daba ta'ee kan ati dabadha kun fuula seeraa duratti yakka ta'uu danda'a jettee wanta ati gootee fi wanti immoo ati kun miidhuu danda'a qabeenya kiyyarraas na fageessuu danda'a yookaan biyya sanarraa na ari'uu danda'a jettee yaaddu waan goote keessatti ofii keetii wanti ati qabdu hin jira wanti ati ofii beektuu fi achuma keessatti immoo gocha kee ta'ee gochi kun immoo yakka qabatamaa ta'ee waan amma kana jabeessee gara qabeenya kee illee keessatti akka dhiistee baatu si godhee hojii dhuunfaa kee qabdu illee dhiistee qabaatu si godhee isa kana keessaa maaltu jira jettee yaadda ati kun dhugumatti daba na hadabsiisa jettee kanatti yaadda. Maaltu jira isa kana keessatti ifa godhiif daawwattoota keenyaaf jira. Isa kana jechuun dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e ana haga ammaatti illee yoo ta'e dabadha jedhee sammuu kiyyatti kana nuuf hidhamanii fudhadhee hin qabu. Maaliif akka hawaasa keessatti guddanneettis haa ta'u akka maatii keessatti guddanneettis haa ta'u akka qaama seeraa tokkottis haa ta'u
hin beekna yaa'u hamma dhageenyurraa waan miidhaa ta'e dhala namaa miidhuu danda'u. Karaa jallinaanis waan nama miidhu. Karaa jallinaanis itti deemanii waan seerri nama miidhuu danda'u tokko hin jira akka kootti jechuudha. Sammuun kiyya isatti amana. Garuu badiin jedhee sammuu kootti kanan ofitti amanee fudhadhee jira jedhee yaadu sammuun kiyya illee nan amanne dhugaadha jedhee amanellee haga ammaattis fudhachaa hin jiru. Achi keessatti amma tokko gaafa isaanii badiin keessa kanadha sababii viidiyoo kana hojjettee fi kusirra ga'ee gaafa isaanii naan jedhanii dhugaa akkasiin jedheenii isa kanaan jedheen tiraansileetii gootanii hiitanii dhaggeeffachuu dandeessu. Ani mootummaa isa kanatti isa biyya kanarrattis yoo ta'e mootummaa biyya kiyyaa irrattis yoo ta'e badiin ani geessisu hin jiru. Kuni badiidha jedhee sammuu kiyyatti amanee hin fudhadhu. Kuni badii miti. Otoo badiitti ta'ee beeka ta'e immoo waan kanallee hin hojjedhu. Isa kanammoo ana duwwaallee miti kan hojjete already hin beektaa namoonni saba sanaa fi sagalee hin taane hin jiru. Isa kaanii miti kan saba keenya ta'e otoo hin ta'in kan saba keenya hin taane baay'een isaaniitu dhangala'uu uummata salaaleedhaa fi baay'ee miidiyaa gubbaatti illee ba'anii bu'aa turanii. Isa kana yeroo yaaddu bakka isa tokko mirgi namaa haa eegamu jedhee dubbate tokko irratti ofii keetii immoo sababii ati mirgi namaa haa eegamu jettee dubbatte tokkoon gaafa deebitee miidhamtu dhugaadha jedhee sammuun kee sin amanu sin fudhatullee. Sila kanii fi ani haga ammaatti illee maaliif dhugaadha jedhee sammuu kiyyana amanee hin fudhanne yoo itti isaa miidhamu. Ittis haamileen kiyya haa cabu, ittis haamileen kiyya haa bu'u. Saba kanaaf sagalee ta'uun kiyya sa'aatii sanatti anaaf yoo ittis miidhame homayyuu miti. Sagalee ta'uun kiyyayyuu gahaadha. Sila kanii fi haga ammaatti illee badii kanatti badii kootee amanee fudhadhu. Maaliif waan quubsaan taane waan ta'eef. Kanaaf isa kanaan wal qabatee namoonni tokko anillee yeroo nuti tokkotti kanan dhagaye suura sanaa fi viidiyoo sanarraa kan darbe dhimmi biraa hin jiru. Namoonni biraa immoo kaasanii kan isaan haasa'anii dhimma birrii namaa qabeenyi karaa gargaa irra galee qabeenya guddaa karaa mootummaa faayinaansii mootummaatiin wal qabatudha kan isaan tuqe. Isa kanaanillee wal qabatanii jiru. Kanaaf dhimma ijoollee kanatti hin bu'inaa. Ijoollee kanattis immoo hin dhiyaatinaa waa'ee isaanis hin kaasinaa namoota jedhantu jira. Gariin immoo birrii namaaf fuudhanii kan jedhutu jira. Gariin immoo nama biyyarraa fuudhanii nama ajjeesitu biyyarraa isaan fidanii achi dhaqee isa kanaaf qabamanii biyya galan kan jedhanis immoo hin jiru. Warri kaan immoo viizaa hin qabanii haati manaasaa viizaa hin qabdu akkanumatti suuqii banatanii hojjetaa turanii yaada jedhu kaasanii odeessaa turanidha. Odeeffannoon ture egaa dugdaa fi garaadha. Waliin argu inni namoonni kaasanii haasa'anii fi inni hamman keessa ture tokkoon turre. Egaa isa kanaan ati hoo maal jettaa? Isaan namoonni kan isaan jechaa turan birrii namaati kan isaan fuudhanii akkuma kana immoo nama ajjeesellee biyyarraa achi geessanii jedhaniitu kaasanii odeessaa turanii. Isa kanarraa immoo ati bilisa akka taatedha kan dubbachaa jirtu. Isaan illee yaada kan akkasiif kaafnedha kan isaan jedhan yoo jiraate. Akkam faannoon uummata Oromoo ajjeesaa maal jechuudha. Ammayyuu immoo faannoon diina uummata Oromooti. Uummata Oromoo duwwaa osoo hin taane uummata Itoophiyaati. Sababni isaa namni basumaan jedhee hoolaa qala. Aadaa keenyaattis akka duudhaa nu ittiin jiraannu jechuudha. Horiitu ittiin qalamaa, hindaaqqootu ittiin qalamaa. Kanarraan kan hafee ilma namaa basumaan jedhamee qalamu hin dhageenyellee. Harma muraa kan jedhan dhagaye odeeffannoo gurraa qabu harka muraa harma muraa aanoleetti kan gurraa qabu garuu immoo kokkee dhala namaa kutuu fi foon dhala namaa jajjibuu basumaan jedhanii kokkee kutuu isarratti eegalee isa kan immoo eenyumtiyyuu balaaleffataa nu immoo akka namaatti nama ta'anii foon namummaa waan uffannee jirruuf gosa immoo qabna gosa irraa dhalanne qabna. Isa kana immoo sababa waaqatu nuuf kenne inni kun immoo gaafa rukutamu gaafa miidhamu nu dhukkubaa.
Ormii maaf akkas godhaa? Maaliif wanti hin taane kun raawwatamaa jira jedhu malee nuti jaba biraas hin qabnu. Isa kana immoo yakkadha jedhanii egaa nuti jaba biraa boonillee sumni namaa fuunillee hin qabnu. Gamanumaan akkasiin bareechanii hubattanii barbaada. Dhimma namoota wajjiniin kan wal qabatu illee hin jira. Dhimma namoota sana egaa abbaan gatiisaa haa fudhatu. Isa godheef waaqayyotti dhiifna. Inni gaarummaa nuuf godhes inni dabaluuf godhes. Isa teessan keessatti haa galatoonu. Isa kana isiniin jedha. Hundumaafiyyuu turtiin keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Egaa gamanumaan daawwattoota keenyaan nagaa dhaamtuuf yoo jiraate waan dhaamtuuf dhaamsa jettee kanatti yaaddu yoo jiraate dhaamiifiiti sagantaa keenya asuma irratti goolama. Yoo galatoomaa isiniin jechuu jaalladha dhugaadhaaf yoo ta'e miira kana keessa galuu hin barbaanne maaliif sababiinsa gaafa kolfitee taphattu waan hin miidhamne wayii namattis fakkaachuu danda'a. Namni biraas akkasisi'a. Atumtummoo gaafa ofii keetii kolfitee taphattu gaafa deebitee of ilaaltu waan itti miidhamne wayii sitti fakkaata. Garuu gaafa deebitee dhimma kana yaadattu xiqqoo ishee hamilee si rukuta. Yoo garuu ofii kiyya dubbadhee yaadachuu miti gaafa dhaloonni uumaa miti naan jedhanii jabeessanii waa'ee natti dhaga'ama. Kanaatiif seenaan ittiin Dubaayiitii galle isa kanadha. Yoo namoonni baay'een keessa waan baay'ee kaastanii jirtu. Egaa namni isa isatti fakkaatee dubbata. Namni immoo amma beeku jiraata. Kanaaf nuti isa beeknu dubbannee jirra. Isin immoo isa beektan illee odeessuu dandeessu. Kanaaf rakkinni tokko hin jiru. Asumarraan namoonni chaanaalii keenya hordoftanii sabiskiraayibii akkasuma laayikii sheerii nu gochuu hin dagatina. Odeeffannoo babal'aadhaan immoo gara fuulduraatti isin bira jirra. Akkasumas immoo dhugaadhaaf yoo ta'e namoonni akka nuti jabaan barbaadanii namoonni baay'een keessan nu jabeessuudhaaf karaa baay'eedhaan yaaltu. Kanaatiif karaa isin nu jabeessitan yoo jiraate viidiyoo keenya ilaaluudhaan laayikii fi sabiskiraayibii sheerii gochuudhaan nu deeggara. Gara fuulduraatti chaanaalii kana guddisuu waan barbaannuu fi deeggarsi isin irraa barbaadu isa kanadha. Kanaatiif